akkuma argaa jirtanii miila darabimxiyyoo tana asirratti fideetiin ture yaa ta'u malee jaarsi kun immoo yeroo hunda TikTok irraa hin dhabamu illee nan hordofa dhugaa hedduu akka ijoollee keenyarree nama baay'ee gargaaraa akkuma fidateen hojjettuu fidatee obboleetti isaatii jechuudha. Hojjettuun tun daa'ima miti guddoodha nama guddoodha akkuma beektanii dhukkubsattillee ta'ee hin beeku biyyarraa kan tolbatee fidatee jechuudha biyyarraa osoo hin taane so achi geechee yaa'u hin beektu yeroo biyyarraa fidan prosesii adda addaatu jira prosesii baay'eedhaan uyyuu nan beeka kana dhugaa dubbachuuf ijoollees gizeen achi jirutti Madaami kiyyaa fidee nan beeka jechuudha Saawudii jechuudha yeroon Saawudii jiru yaa ta'u malee prosesii hedduu qaba kaffaltii hedduurree qaba wacii hedduu qaba jarri sun akkasitti fidatanii jechuudha ni beektu nuuroo Saawudii yeroo fidatan kana mixattiin tun hojii didde nagaas inni jenne ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota isaaniiti bes kadatti jalatti argamtan jirra jirtu bakka jirsanitti nagaan waaqessinii baay'eetu jecha egaa har'ammoo waan kana sirriitti xiinxalaa dhaggeeffadha waan sobaa miti yani waan sobaa hin fidu kanaafiyyuu seeraan dhaggeeffadha mixattiin tun akkana taate ijoollee baay'eedha mudannoo akkana kanaan illee kanan dhagee baay'eedha ishiin immoo jaarsi gara TikTokiitiin fidee ture zimjete boojii beektanii hojjette hojii hindiddee warreen afaan ishii beektanitti dubbadha jedhee gara TikTokiitiin fidee jechuudha. Yeroo kanatti mucayyoon tun gixxim jettee waan hojjedhu itti diddee ani rakkoo ishii hin beeku garuu warreen keessa haasof gizee seenanii haasofsiisanii jiru. Yaa ta'u malee ijoolleen akkirratti dhuftanii hin hojjennu hojiin itti baay'atee waan akkanaatii jettanii. Waan akkana biyya Arabaa keessa mool hin jiru jechuudha. Wanti humna keessi oli ta'een alatti kan biyya baaniif hojiidhaaf waan ta'eef. Wanti ani biyyattiin galaa wacii biyyatti ati waciin taane amma mucattiin kaffaltii malee kaffaltii ani marmaraa ishee waan akkasii prosesii kan paaspoortii ta'uu danda'a beekoni kan ishiin baaste baay'ee miti jaratu fidate. Mucayyoon tun diddee yeroo dukana obboleettiin ka jaarsa sanii hojii diddee inni sistee jedhan ijoolleen. Dhugaa dubbachuuf maaliif qarshii sana ijaa fuutee kaffaltii bire qarshii isaan biyyarraa fidatan san ijaa fuutee kaffaltiif hojii hin hojjedhu ani dhukkubsattuu taate dhukkubsattuu miti dhugaa dubbachuuf hin haasofti seeruma hin hojjedhu nanga kan akkanaa hin jiru erga biyyaa baateen boodatti amma feeyyuu dhugaa dubbachuuf ishiin isii daa'imti kun waggaa 12 irraa waggaa 10 hojjetaa jirti jechuudha seeraan. Garuu kun namni tokko ani hin beeku akkatti yaadu. Maaliif dhufte biyyaa? Erga dhufte immoo wanta humna keetii ol ta'e tokko seeruyyuu seeruyyuu hin eeyyamu jechuudha oduu himatteeyyuu amma osoo bakkuma seeraatti dhiyaatte maaliif hojii diddee gaafa jedhan maal himatta? Rakkoon ishiirran geenye hojii zimjettee sababa malee diduun keefeni. Namoonni akkanaa inni jiru anillee nan beekaa argilleedha. Baqa beektanii namni akkanaa kun biyyaa ba'uus osoo baatee baqa biyyuma keessa teessee achumatti waan hojjette gaariidha. Erga biyyaa baatee immoo hanga dandeessu san hojjechuu kan dadhabde dhiisuu dirqama qabdu. Kan humna keetii olii ammas taanaan ijoolleen amma dhuftanii jechuudha. Hojii kanan hojjennu kanan goonu jechuun hin danda'amu. Isinuma irratti rakkoon uumama. Isinuma irratti rakkoon hin jedha. Amma mijattii takkatu jira. Hiriyaatiyyaa biyya kana keessatti nama lama ta'anii jiru biyya kana keessatti jechuudha ni beektu. Yeroo baay'ee walitti eetifatu. Walitti eetifatu naannoo waggaa tokkoo fi waan ta'e guuttee jirti jechuudha. Osuma sarratanyaa manaa sanii wal lolanii. Ishee yeroo hunda TikTokii hojjetti. Teenyituun jechuudha kan Itoophiyaatu. Yeroo baay'ee wanti yeroo natti himtee jirti jettee diddee gruupii kanallee qabdi suni micattiin hojiin hojjetan sun zeegaa biyya biraatii tun immoo kaadhaa Itoophiyaan
yeroo baay'ee hojiin qabdu moo kamti TikTok kan marra ooltan jechaan hin turaan dhugaa dubbichuuf nya baqa dadhabdee zimjettee booddee fuutee maal gooti gara biyyaatti darbatte dhugaa dubbichuuf baay'ee hedduuta kana jaalatte osuma jettu hojii ishii waan argiteef gara biyyaatti galchite maaliif kan baane biyyaa hojiidhaaf malee sa'aatii qabdanitti TikTok fayyadamuun dandeessu sa'aatii qabdanitti sa'aatii riibaa keessanii waan barbaadan hojjechuu dandeessu garuu immoo sa'aatii isaaniitirraa nam sa'aatii takka isaanis qarshiidha waan ta'eef dhugaa dubbichuuf isaanittis ilaalu namoota intini lolu yookiin immoo fuudhanii galchan kana isaanis qarshiidha inaaroo du'anas ta'e sanuu udusin saraatanyaa fudhattanii qatarattanii qarshii keessatti sa'aatii isaanii aarsaan gootanii fi jechuudha jini galee akkasuma waan sirriirra jirti haramni kanaafiyyuu kan baaniif biyyaa hojii fi kanaafiyyuu gadi jennee hojjechuudha malee xiqquma ishii hojjettee oduma ishii si argitu akka barbaadde taate deemtee liivii keessiintee TikTokii kee hojjettee ishiin si argiti garuu immoo nuti namni tokko hin yaadu jechuudha. Okay, hojii gaafa qabaattanii suuqii keessan keessa teessanii mana namaatitti garuu akka mana ofii ta'u ijoollee baay'een argaa jira dhugaa dubbichuuf TikTok kanarratti alakee fi boodammoo ganaa dhufaniitu moo hin boo kun hojii eenyuti hojii keeti kanaaf kan baane biyyaa yaa gisee tokko sammuu kee firii godhuun barbaachisaadha gammaduu qabda waa baay'ee nama irraanfachiisa nan beeka kan garuu immoo sa'aatii isaaniitirraa aarsaa gootanii gaafa alakeef kum akka barbaadan taatanii isaan siniif hin dhiisan ofuma keessaniif mushkilaa ofitti fiddanii jechuudha. Ijoolleen amma dheengadda micattii TikTok marratti argitee fuutee biyyatti darbatte dhuftee TikTok irratti himte kanarraa maal barattu soba naan jettu kanaan dhuftanii sirratti dhugaa dubbichu soba eechatti galchite soba naan jettu laala dhaqaatoo waan dhuftee kadama saweeti kiila jettee liibirratti baatee dubbatti jechuudha. TikTok irra ooltii fuutee tikeettii ishii agarsiiste ana uddeetii daakhala Itoophiyaa mushkila ziyaara Itoophiyaat mushkila jette innaasin dhuftanii sirratti soba naan jettu yoo argitan video isaanii yoo argitan soba kiyya kana hin argitu jechuudha. Ani waan argitu tokko malee hin fidu asirratti dhugaa dubbachuu hojii kadamaati hojii keenya jechuudha kun garuu immoo different tokko hin jiraami kanaaf woosini eeyyamte okay Madaami teessan yoo nama gaarii taate okay wajjiniinuu kan hojjetanii hin jiru ijoolleen tokko isaan rakkoo hin qabu garuu immoo sin dabbaktanii dhokattanii ishiin argitu jettanii gaafa waan akkana hojjettanii isin argite isinii dhumatte jechuudha. Kanaafiyyuu boodammoo anatu sobaa in argitu jechuudha. Ammati hin jaalattu TikTok hin hojjedhu khalaas isa naacaadha waan ta'eef baqa hojjedhe of jijjiiruun barbaada waan ta'eef intis godhachuu qabdu namoota eeyyamanii fi rakkoo hin qaban namoota akkanatti odoo lolanuu odoo itti iyyanuu deemee hojjetummoo boodamuu rakkoonis marga yoo dhiise waan na fayyaduu simti immoo beektanii faayidaa hin qabdu isinii galee kunikaa egaa hojii keenya ani waan soba ta'eetii miti kun immoo barumsa isinii akka ta'uufi waan biraatiif miti kuni barumsa akkasii ta'uufi wanta ishiin siif hin eeyyamin tokko hin hojjetiin khalaas wanta ishiin hin jaalanne tokko hin hojjetiin maaliif gadi jedhii hojjetan biyya Itoophiyaa hin argita akkaataan biyyaatti ba'anuu yoo rakkoodha gaafa sigalchite immoo gara achas deebi'uun yoo rakkoodha ni beektu kanaaf yoo amma gadi jettee gaafa hojjetatte booda mataadhaan hojjetta jechuudha. Arrakaattee galtee waan qabdu san hunda dhadhaattee paaspoortiin amma fakkeenyaaf barumsa saniyyuu qarshii xiqqoodhaan hin baratan marmaraanuu 10,000 meeqa marmaramta jechuudha yookiin gizee tokko hin dabarta yookiin gizee waan akkasii jira piroosesii hedduu jira waggaa 10 waggaa meeqa hojjedhusi laazim barumsa san barachuu qabda ogalte kanaaf yoo ammaasitti
gadi jettee hojjetattee kan sittafe waan isaan siin jedhan fudhattee dalagattee kaayyoo kee galmaan gaattee gara biyya keetii galuu si wayyamoo gana isaan wajjiniin talaafa'uun no kanarra waan akkana kanatu sin hawwaata siniin jechuu barbaaditanii egaa ijoollee baay'een nu gaadubbachuuf kun waan akkana kun soba sinitti fakkaata waan numtu hunduu jechuudha garuu immoo gaafa argitanii gaafa dhageessanii ija keessan argitanii hin amantu jechuudha ani waan tokko sinii himeen ani kana sinii himee sin immoo gaafa irra geessanii argitan ija keessanii gaafa argitanii gaafa dhageessanis immoo isiniif galaa jechuudha wanti tokko beektanii defee namaan galu lafaa namaa gala bara sanirra barana irra sinii galaa deemaa jechuudha wanti hunduyyuu lafa amma sammuun si bilchaatu wanti hunduu si galaa deemaa jechuudha kana egaa biyyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata kanaaf yoo eeggannoo godhaa gadi jedhaa dalagadhaa miidiyaa irra fakkaachuun faayidaa hin qabu wanta bakka namaaf hin eeyyamne dhaqina bakka isin waraboonni keessattuu isin argan namaan jaallan hin deemna isinittaafu nagaa isiniin jedhaa muudannoon kun ijoollee hedduu waan muudateef dhugaa dubbachuuf muudannoo hedduu ijoolleen beeku warroota muudateedha waan ta'eef kanaaf isaan irraa isiniif dubbadhe nagaa naa turaa isiniin jedhaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedhaa